Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalattoota yuutuubii hundi keessan, guyyaa har'aa waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Innis maali yoo jettan, Samsung Tips yookiin ammoo smartphone yoo warri fayyadamtan hundi keessan haala kamiin haala salphaa ta'een silkii keessan fayyadamuu akka dandeessanii fi inni biroo ammoo wantoota hedduu garaagaraa hidden feature isin garsiisa jechuudha. Nu wajjin tura. Gara barumsa keenya guyyaa har'aatitti osoo hin seenin dura namoonni chaanaalii Sikkoo app jedhu kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Hayyee amma qajeelumaan gara barumsaatti seena jechuudha. Jalqaba irratti silkii keenya split goonee iskiriinii split goonee akkamitti appilikeeshinii lama yeroo tokkoon al tokkoon fayyadamuu akka dandeenyu isin garsiisaati. Na wajji bu'aa. Jalqaba riisentii xuxxanii isinii ba'aa. Riisentii yoo ba'e gara riisentii gubbaa irratti wanni wayiin jirti isiisan yoo xuxxan split screen view ka jedhu jira. Isa isaan irratti cuqaastanii eegasii bifa kanaas ni fida jechuudha. Haga inni banuuf xiqqoo eegdaniitiin jechuudha. Appilikeeshinoota split ta'uu danda'an isiniif tarreessaa inni. Fakkeenyaaf yuutuubii jalqaba irratti naa fidee jira. Yuutuubii fayyadamaatiin garuu asiin namoota gara olaanuun settingii fayyadamuu barbaadan. YouTube illee bifa argitan kanaan naa fidee jira jechuudha kinu. Iskiriinii keessan bakka lamatti baastanii akkanatti waan garaagaraa fayyadamuu dandeessu bifa tokkoon jechuudha. Kana bichaa yoo miti isin iimoo yookiin iimoo fi teelegiraamii bifa garaagaraatiin bantanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kan itti aanu ammoo tipsiin inni lammaffaa iskiriinii akkamitti split osoo hin taane iskiriinii filootingii gootaniitiin appilikeeshinii tokko pop app gootanii akkamitti akka fayyadamuu dandeettan isin garsiisaati. Na wajjin bu'aa. Jalqaba irratti riisentii xuxxanii riisentii irra isinii oofaa. Isa gubbaa irratti mul'atu san yoo xuxxanii eegasii pop up view ka jedhu kana irratti cuqaastanii bifa kanaan isinii fidachuu kana gara barbaadanitti gadeessuu fi oliisuu dandeettan. Yoo barbaadan ammoo saayizii isaa qannastanii fayyadamuu dandeettan. Asitti fayyadamaa asiin jalaan ammoo wanti biraa fayyadamuu ni dandeessan jechuudha haala salphaadhumaan. Hidden feature inni biraa ammoo kan smartphone wajjin qaban smartphone qabu jechuudha. Gara gadii kana scroll yoo gootan quba tokkoon si'a lama scroll yoo gootan settingii isaa hunda ka gubbaa irra jiru isinii fida jechuudha. Garuuyyuu quba lamaa fayyadamtaniitiin quba lamaan gisee tokko akkanatti scroll yoo gadi gootan settingii hundayyuu al tokkoon isinii fidaa jechuudha. Hundayyuu gisee tokkoon isinii fida. Fakkeenyaaf quba lamaan gisee tokko akkanaa gadi goe hundaa gisee tokkoon gabbanaa jechuudha. Garuu oloo quba takkaan yoo gootan ammoo si'a lamaan gasinii bana jechuudha. Kunillee hidden feature silkiin smartiin qaban keessaa isa tokko baay'ee tokko kanatti toleeyyuu. Amma ammoo isa afuraffaa isinitti garsiisaa. Inni afuraffaan ammoo kan baay'ee tokko jaaladhetu jiraayyuu. Innillee misejii ta'ee wanna biraa wanna barreeffamoo yoo wayita barreessitan barreeffamoo barreessitanii jidduu keessa dogongorri yoo jiraate dogongora san balleessuuf asitti akkanatti qubaan irra deemtaniitiin bifa kanaan yoo gootan bakka sirrii irra isinii bu'uu baachuu danda'a jechuudha. Isa kana bakka sirrii irra akka isinii ta'uu gochuudhaaf bakka space gap English ka jettu bakka kanatti hin jirti. Isiisan qabdanii irra yoo turtan bifa kanaan cursor controlin isinii ufti bakka barbaadanitti heessitaniitiin gochuu dandeettan jaan bakka barbaadanii heessitanii edit gochuudhaaf amma akkanatti bifa kanaan bakka barbaadanitti irra hiisaa bakka sirreessuu dandeessa. Asitti amma bakka baay'inni samii ka jiru kun waa'in sadi taate akkana fideetiin irra go'ee
achirraa balleessa jechuudha. Isa kana akka ajaa'ibaatti jaaladhe baay'ee tokko natti tolee jira. Inni biraa ammootu asumaan jechuudha bakkuma barreessitan waa edit gootan kanaan wanta tokko select gochuu barbaadan fakkeenyaaf maqaa North Atlantic kan jiru kana select gochuu barbaadan as bakka tuqaa sadiin kana tuttan bifa kanaatiin dhufaa text edit ka jiru kanarratti hin tuttanii jechuudha. Text edit kanarratti al tokko tuqaaftan bifa kanaatiin fida. Jalqaba iddoo irraa select gochuu barbaadan gara gadiitti yookiin gara olii buufuudhaaf kana gara olii tuttanii gara gadii deebi'uufis kana gara gadii tuttuqxanii fakkeenyaaf North kan jiru kana select gochuu barbaadee ta'anii select kan jiru kan jidduu kana tuttaniitiin akkana gara nama tuttan haga bakka barbaadanii san haga qubee barbaadanii san bichaa select go'a cut yookiin ammoo copy gootanii yookiin ammoo paste gochuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kataa jedhuuni cut go'ee jira. Achumatti ammootu deebiseetiin paste go'a bakka geessitanitti bakka biraatitti bakka itti paste gochuu barbaadan fidanii paste gootan jechuudha. Kunillee hidden feature silkiin qabdu keessaa kan akka ajaa'ibaatti jaaladhee isa bareedaa. Inni shanaffaa ammootu waan ajaa'ibaa irratti natti tole keessaa isa tokko fakkeenyaaf imoo warri fayyadamtoonni imoo murtii keessan wayita imoo fayyadamtan yeroo hedduu imoon night moodiin qabu dark moodii jechuudha. Waan isaan qabneef halkan baay'ee tokko ijatti nama ifuudhaan baay'ee nama rakkisaa ture. Isa san akkamitti akka night moodii irra gochuu dandeessan inumaayyuu appilikeeshinoota biroollee kan night moodii hin qabne akkamitti irra gochuu dandeessan sin argisiisaatii na hordofaa. Jalqaba irratti settingii seentanii settingii erga seentanii booda about phone kan jedhu jira. About phone seentanii achi booda software information jira isa seentanii achi booda building number kan jedhu kana si'a 7 tuttuqxanii jechuudha. Kanaan dura waan banee jiruuf rakkoon qabu isin eega si'a 7 tuttuqxanii booda developer option isinii banamaa duubatti yoo deebitan bifa kanaan argattu. Isarratti cuqaastanii gara olii scroll yoo gootan gara olii scroll gootanii force dark mode ka jiru kana hin bantanii jechuudha. Hin ibsitanii isa erga ibsitanii booda appilikeeshinii inumaayyuu dark mode fayyadamuu hin dandeenyeyyuu akka dark mode fayyadamuu danda'u night mode akka fayyadamuu danda'u go'aa jechuudha. Fakkeenyaaf amma imoon duraan in ifaa amma gurraacha go'ee naa fidaa jechuudha. Waaw bifa kanaan night mode irratti go'attanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Feature ajaa'ibaati kun baay'ee namatti tolu. An sirriitti jaaladhee jira. Featurein biraa inni ajaa'ibaa tokkollee kan hafetu jira. Inni jaffaadha jechuudha. Isallee isin agarsiisan afaan bu'aa jalqaba settingii seentanii settingii erga seentanii booda display kan jedhutu jira. Display kan jedhu irratti hin cuqaastanii jechuudha. Display bakka kanatti argattanii egarra cuqaastanii booda bifa kanaa settingii isin ufaa gara olii scroll gootanii navigation bar kan jedhu jira. Navigation bar kan jedhu kana irratti al tokko cuqaastanii jechuudha. Eegasii bifa kanaa isin fidaa amma kan fayyadamaa jiru isa jalqabaa kana jechuudha. Duubatti deebisuudhaaf jidduun bahuudhaaf wanta kana fayyadama. Inni biroo ammoo swipe gesture kan jedhamu kanarratti jira. Isarratti select yoo gootan silkiin keessan bifa amma akka asirraa mul'atu kanaatti jijjiiramaa jechuudha. Kanaan jidduun ol baataanii dagalee'aan kanaan duuba deebuu danda'a, kanaan duuba deebuu danda'ama jechuudha. Inni biraallee hedduutu jira. Asumaan more option kan jiru kanarra tuttaniitiin gara gadiitti yoo uftan sensitii isaa high gochuu dandeessanii jechuun duuba deebisuudhaaf asii haga asiitti harkisuu akka dandeessan jechuudha. Sirriitti asii haga jidduu kana amma bakka inni bulee go'ee jiru kana jira. Haga harka keessan naannoo kanarraa akkana dagaleetti harkistan isinii duuba deebuu danda'a yookiin ammoo sensitii isaa xiqqeessuu yoo barbaadaniif ammoo akkanatti xiqqeessanii haga bakka bulee tanaa bichaa tokko kana goonaan duubatti deebi'aa jechuudha. Inni biraa ammootu swipe from button kan jiru kana jira. Isarratti yoo go'attan mooddii isaa jijjiiraa jechuudha haala fayyadamiinsa isaa. Bifa ammachirraa
inni mul'isaa jiru kanaan jechuudha. Kanaan karaa bitaa jiru kanaan duubatti deebi'anii kana jidduu amboo fi riisentilii baafachuudhaaf kanaan immoo kanaan riisentii baafachuudhaaf garanaa kanaan riisentii baafachuudhaaf kanaan jidduun bahuudhaaf kanaan ammoo duubatti deebi'uuf fayyadaa jechuudha. Kun hidden featurii ajaa'ibaati. Kunillee waan natti tole keessaa isa tokko. Isinillee waan akkanaa kana fayyadamaa silkii keessaniif baay'ee bareeda ja'a. Inni biraa ammootu osuma as keessa hin bahin dispilema keessa seentaniitiin asii yoo ga'uftan eeji paanaaltii kan jettu tana jira. Eeji paanaaltii kana ani duraa waa fayyadamaa jiru ibsee isin amma ibsitaniitiin akkan erga gootanii booda achumarratti cuqaastanii jechuudha. Erga cuqaastanii booda bifa kanaas sinii dhufa. Eeji paanaaltii kan jettu tun asin jirti isii irratti al tokkoon cuqaastanii bifa kanaa wantoota garagaraa isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf kalaandarii homa appilikeeshinii fayyadamuu barbaaddan yeroo daddaffi'an appilikeeshiniitu baay'ee keessa barbaaddaniitiin argachuuf osoo hin taane daddaffii argachuu barbaaddan bifa kanaan asitti select edit gootaniitti galfattanii kan maqaa namootaallee akkasumas wanta hedduutu jira jechuudha. Asirratti wanta hedduu argattanii fiicharii inumaa hin wanni hin jennettu baay'ee jira. Asii itti dabaluu barbaaddan gaalaksii istoorii kaja'u kana jira isarratti cuqaastaniitiin bifa kanaan sinii fida jechuudha. Wantoota garagaraa bifa kanaan sinii fida. Kanneen keessaa irra deemtaniitiin isin waa isinitti tole filattaniiti irra gochuu dandeessan jechuudha. Itti dabalatuu dandeessanii. Egaa akkasitti bantanii booda gara duubaatti yoo deebitan bifa kanaan gara bitaa irratti isinii ba'a jechuudhaan bifa amma mul'atu kanaan akkana irra mul'atu kanaan gara harka mirgaa irratti mul'ataa jechuudha. Wanti isa sana akkana yoo harkistan bifa kanaan isinii fidaa. Jijjiiroo barbaadan appilikeeshinii akkuma maqaadhaan illee jiranii wantoonni biroollee bifa kanaan isinii dhufuu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota jiran keessa sarfeessi leevilii kan jedhu kun sarfeessi leevilii meeshaa adda addaa osoo fayyadamin kanumaan laaluun hin danda'ama jechuudha. Inni biraa ruulalee hin qaba. Ruulalee illee jira jechuudha. Wanta baay'ee jira. Appilikeeshinoota dabaluu barbaaddan ammootu edit kan jedhu kana xuxxaniitiin eegasii appilikeeshinoota bifa kanaa yoo isinii fide appilikeeshinii daddaftaniitiin yeroo hedduu fayyadamtan daftanii argachuudhaaf yoo barbaaddan fakkeenyaaf feesbuukii yeroo hunda waan laaluuf barbaadee bakka isaatti seenuu yoo barbaanne isa soquu deemuu irra ati bifa salphaatti argachuudhaaf akkanatti selekti gootanii jechuudha. Eegasii gara boodaa deebitanii akkana harkistaniitiin asumaan bifa kanaan kan barbaaddan jalqaba irratti isinii dhufaa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kunillee fiicharii ajaa'ibaati. Amma immoo xumura irratti wanta ajaa'ibaa tokko isin yaadachiisuu barbaada. Innillee kan silkii keessan chaarjii isaa isinii qusatuu danda'u jechuudha. Developer optionii duratti akkamitti akka bantan isinitti argisiisee jira. Developer optionii keessan erga banattanii booda irratti cuqaastaniitiin gara keessaa seentanii eegasii xiqqoo gara olii iskrool erga gootanii booda diimoo mooddii kan jedhutu jira. Diimoo mooddiin kun wanta sobaa nama agarsiisuuf fayyada. Fakkeenyaaf waayifaan kiyya ammasitti streengisii isaa tuqaa lamaan san bichaatu mo'ata. Chaarjariin kiyyallee xiqqootu jira. Isa diimoo mooddii kana open gootaniitiin kan isatti aanu kan akkana yoo gootan waayifaan illee fuulii ta'ee jira. Chaarjiin illee fuulii ta'ee mo'atee jira jechuudha. Inni kun kan sobaa nama agarsiisa. Chaarjii fi waayifaa fuulii godhee agarsiisaa jechuudha. Itti aanseetiin isumaa gaditti diimoo mooddii kan jedhu kun ammoo quick setting developer tiles kan jedhu kana jira. Isarratti hin cuqaastan jechuudha. Isarratti cuqaastaniitiin eegasii saayin tajaajiltu tana cuftanii sensor off kan jedhu kana yoo akkanatti bantan sensor off kan jedhu kana yoo bantan gubbaa irratti bifa kanaan haroofti jalqaba irratti baateetiin mo'atti jechuudha. Inni kun wanti inni fayyaduuf chaarjarii keessan isinii qusata jedhee isinitti himee jira. Akkamitti akka qusatu ammootu isa
qusataa jechuudha. Inni biroo ammoo achumatti deebitanii developer optionitti deebitanii ammallee gara gadii yoo deemtan show refresh rate kan jettu tana jira. Show refresh rate kan jettu kana bifa kanaa yoo bantan akkanatti 60 jedhee kan mul'isu kanatu jira. Inni kun maali'a yoo silkii keessa fayyadamaa turtanii yoo keessaa baatan salphumatti refresh godhee gara boodaatti deebisaa jechuudha. Silkiin keessan wantuma kamuu osoo fayyadamaa jirtan osuma fayyadamaa jirtan yoo dhiistan eega gara boodaatti deebitanii refresh godhee silkii gara wanta itti fayyadamaa turtan san akka dhaabatu taasisuudhaan chaarjiin keessan akka isiniif qusatamu taasisaa jechuudha. Kunniin wanta ajaa'ibaa fiicharii silkoonni qaban kan baay'ee tokko an jaaladheedha. Isinillee wanta kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadha. chaanaalii kennaafis chaanaalii kenna wajjin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jechaatiin warroonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaatii nu bira dhaabadhaa isiniin jecha wantoota hedduu akka waan kanneen irra wanta hedduu waan baay'ee finnee isin argisiifnuuf jajjabina keenyaaf sabiskiraayib godhaa nu waliin turaa yeroo hedduu nu hordofaa isiniin jenna nagaan tura.